با مبارك إن بيان إن بين نجاة باكش نجاة نانجي مبارك نانجي مقاوت النوامين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرّتو جنجنيني باي إمانة تولمي ما جنو الجن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa jirtu nagaa jirra alhamdulillah viidiyoo lammataatiin isinitti deebinee jirra. Yes. Egaa dhiifamni hin quufamu garaadhaan akka nu gootanii fi yaa hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya har'a mirqaana addaa keessa kan nuti jirru namoonni baay'een viidiyoo keenya daawwattanii viidiyoo keenya ilaaltanii ati dhuguma dhiiraa isiinis immoo dhuguma shamaraa hedduu takka namatti toltanii waa hedduu isinirraa barannee waan ajaa'ibaa jaalala addaa isinirraa argaa jirra. Viidiyoon teessan baay'ee namatti tolti. Dinqisiifannaa addaa waan nuti hin eegin waan nuti hin beekne danuu isaa nutti waan garsiistaniif tuuta kagalatooma isiniin jenna onneema keenya irraa jechuudha. Egaati keekii kana guyyaa masanii kaniin hojjisiisee viidiyoo darbe irratti akkuma argitan jechuu guyyaa san hojjisiisee fideeni keenyeeti jechuudha waan isin ajaa'ibu jechuudha. Keenyee viidiyoo biraa itti hojjenne jechuudha. Kanaaf hedduu takka isin jaalala addaati kan isin nutti agarsiistanii har'a ishee caala anatu haasaa jechuudha waan hin haasoo waan hin qabuuf isa mummu maal haasofta waan jedhu isin boodarra egaati waan jiru hundume isaa har'a harka caalu waan atu haasaa isiniin jedha akkuma jalqabarra isinii kaasee jechuudha. Mee isa dura akkamiin galateeffannaa uummata keenya kana warra nu hordofu kana warra yeroo hunda nu wajjin dhama'u kana maaluma jennaan hedduu takka nutti ulfaate dhuguma rabbi manarra deemnu daabboo hojjetanne daabboollee waan biraa dhaadhaa ofirraa qaqqabnee xiqqoosi si argani. hin ta'u yaa'u maal jedhan sila. Dhiifama nu godhaadha bakka dhiifama. Kanaafi maal jettaan maal isaaniin jenna ani galanni asiitii galatoomaa asuma teenyee galatoomaa manuma keenya keessa teenyee galatoomaan kun hedduu takka natti ulfaataa jira. Dhaqnuu mana isaanirra deemnee daabboo fe'annee deemnu daabboo galataa tolchine daabboo kana immoo gara biraatti na jala fudhatina adara keessa. Manallee hin deemnetne harki caalos hin jiran. Tikeetiin barbaachisa, paaspoortiin barbaachisa. Kanaafi akkuma gooname ani amma yeroo baay'ee maal goona isinitti fakkaate yoo viidiyoon keenya hedduu takka nu ilaalame yoo isin sheer nu gootanii yoo isin nu duuka dhaabattanii yoo isin koomeent nu gootanii hirriba keessan itti dhabdanii isuma dhugaa jechuudha. Normaalii waan nuti isinii dhiyeessuun wayii kabajanii bifa kanaan ilaaluu jechuunis bitaam big deal ነው nu biratti jechuudha waan guddaa wayiiti isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Fikirii fagaggedhi fagagtaan si biratti hanqataa jirarra fagaggedhi. Kanaafi uummata kana fuulduu jette bukkurrooftee teetta. Bukkurroofne bara. Bukkurroofne. Raammoo gannaa fakkaattee. Waa hojjetaa ture miti. Maal hojjetaa? Dadhabee miti. Maal dadhabda? Akkamiin dadhabanan? Uummata kana dura ta'a akkamiin dadhabda? Taa'ii waan hin argite naaseenyi. Lakkiin dadhabinii. Nama barmaani. Lakki. Lakki miira keessa nan galchini. Waliin namni hora hawaasa wajjin moo hora mechee maannattaan mee naa wal dhabaa mee tokko kee dhufee bakkaati jirtutti jechuudha mee naa walaa dhabadhi. Dhiifama gabatta. Tokko keekii hojjisiisee suuraa hunda keessan biraa jechuun hin dhufa dhiifama jilbiifadhee dhiifama. Maa balleessee dhiifama gaafata ol taate. Maal godha reesila? Maa balleessi taate yoo balleessuu baatte yoo. Yoo balleesse yoo. Yoo balleesse yoo nama jira. Balleessitee dhiifama gaafatu. Anduraanoo balleessu maa balleessitan ani hin jettu. Ati moo keetiif sun garagara. Akkamiin balleessan ilmi namaa ani hin jettu. Tokkoo dhalli namaa akkamitti balleessaa? Maa balleessitareeta? Yoo balleesse. Amma immoo wakkata. Sagaleen kee akkam bareeda bannaati. Mee jedhi gurratti as siqi waan jedhi. Miiqaaqe. Baala. Majli badeeka. Eji. Hayyee kanaafi kabajamtoota hordoftoota keenyaa muudii biraa keessa seennee jidduumatti mee sareetii yana dhungadhu waalla. As biraan dhungadhu isti. Gunceen saamii. Ababaanii miti ati miti na dhungadhu ko. Lafka. Tokko naa deebisi tokko. Andi digami. Irra naa deebi yaal tokko. Dhungadhu ko.
أجرين بودس أنقذ وجد وجيك يجلس. السرا من دو. أي كمان تطور دفتو تكينيا. يا جدو تجعل اللي ولي تجرسي سونغاري دامي رئيس اللي جافا على قلتني وربي كيس سامونو لا جرتني فكري تسوي جينا أنا كيس سوي جيني وخاني مو ورين فوديني سكاسو ما بكيتي وري والجال تاجر تنجال اللي تيسندوكا يا جرا متيري جدو تيجو. وانا كنا نما غورسيناتي. أكمل نما غورسري. رجال اللي. كبلا سن نما غورسوري. دي تيجونا لما كيس اللي فرا أوفا يدوني ري. سن اللي. تيست دام بخوي يدوني ري. أرجع مرة تكوف جالة no sere no qofarratti jaaladha heduni ana dhamanate sani dungat oromo ati qaqqabi ya dhamanate bakka siin jirtutti dungat kot ceflek gori dungat qabiti seeraan dhamana dungatin hin jenne maal jettere dubbiin balleessin maal jettere chiki naamara jedhan sani gorsini siin jedhan warra chiki qabe wal fuudha jechu dubbiin as duuba jiru qanee mahoonu no ngidi أنا تجابو بايزوي ترونا قرنا عارف نقرني اللو كيك يعني تبنا قويا كيك نو بلاوني هون سامن تونو الكيك مبلات كجمر كوي مارت بس كيك يعني تأرومو فودي على كيس ديمته غنزام فتنا كسيم تري كشتي سيمرو يوكان وانكر من باسري كود السلينيال وانو متوك أدول فافود واتي بيشانو مجيء أدول كابوبات مرات متى كيتي وتو مرات واتي وفتو متى أدواتي كقولة واتي كوبي ميلا وتواتي قولة واتي وتو سجل بيفدي وتو نر ديمتي ودو نر رياتي دويدر اللين ستاتي ميرو كيسوس كوك كنا في أورومو سنينجنا إلى maal jechuu fedheeni ani hedduu takkanatti ulfaate suma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha maal keessantu natti ulfaate maal keessantu natti cimee isinitti fakkaate waan barbaanne balleessina waan barbaanne hojjenna viidiyoo akka barbaanne hojjenna kaameraa ofitti ol qabne wama feene wama nutti tole kamuu ni waraabna garuu immoo ifamaan bira nu dabartan jechuudha ani ምን አይነት ህዝብ ናችሁ በቃ እኔ ኡመታ አከሚሲን ኡመታ አከሚ kanchi wana jaibo hojjetta be jidduutti makomata addaawiti sin onni addaawi qabdani onni dhiifama qabdani dhuguma nama isin ባይዞይ በቃ የሰው ኳልክ ናችሁ በቃ ሰው መሆን ከፈለገ እንደናንተ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው የሰው ጥግ ናችሁ የሰው ጣራ ናችሁ የሰው ግርግዳ ናችሁ በአጠቃላይ ቤት ናችሁ ለማለት ነው ይሄ ነገር ግን እሺ አይ ይሁን ኤጋቲ ከናፊ ሄዱታ ከኑት ቶልተኔቹ ሄዱታ ካሲንጃልኔ የሮካሙ ንብረዳ በዳዳ ንጀጀቤሳዳ ጉደቹ ፌና ደለጉ ፌና ሆጅቹ ዳብርባና ኑት የሮካም ይጁጀቹ ዳ የሮ ሁንዳሁ ሲማል ወንጀቱ ከብታ harka caalu wantiin ani irraa dubbachuudha dhufe maaliidha isinitti fakkaate akkuma oromootti waa taane baay'ee akkuma oromootti haasaallee nutti baay'iste naan hin jedhinaati har'a xiqqoona odeessa qalbii akkanatti hin cabne isiniin jechuu barbaada haasaan kiyya akkana duraan nuffine haasaa tiyyatana maal jechuu fedheeni yeroo baay'ee nuti waan baay'ee hojjenna baay'ee waan gaarii hedduu hojjenna waan gaarii hedduu oromoo waan bareeda hedduu tujira tanu bira laalamu qabdu guyyaarra ijoolleen keenya hedduun isaanii social media kanarratti jechu especially gama TikTokiitiin amantii kamuu haa ta'u gorsa amantii hedduutu darbaa ool Kiristaanaas Ortodoksiis Protestaantiis Yahudaas is hunduma amantiilee addunyaa kanarra jiran warra biyya keenya kana keessatti hordofaman jennee yaadnu Islaamaas dabalatee jechuudha kunniin hundi gorsa dabarsaa oolan mee dhuguma rabbii dubbanna hakuma rabbiit walitti haasofna viidiyoo tam irra daawwattan viidiyoo tam irra laaltan viidiyoo tamiif caccabdanii deebistan viidiyoo akkamiititti immoo reakshiiniin hojjetama yeroo baay'ee isuma dhugaan isiniin jedha ani gowwaas haa ta'u ani waa tokkos beekuu haa baadhu ani dhiira oromoo jaalalan beeku saniis haa jedhamuuti argatanii homa barbaadannaan jedhaati homa barbaadannarra kaatii garuu immoo tam ilaalla nuti tam daawwanna nuti tamirra gadhaabbattee qalbiin teenya tasgabbooftee yaada sassaabannee yeroo itti arganne viidiyoo akkamii irratti reakshinii hojjenna suma dhugaa cabsii irratti mi kan nuti hojjennu qalii irratti mi kan nuti hojjennu arii irratti mi kan nuti hojjennu falaxii irratti mi kan nuti hojjennu bishaan danfaa sammataatti gadi buustu jecha turtan harki caalaan keessan jechuudha haajigu rakkoon qabu anarratti haajigu anarratti jaalalaaf wanti kamuu hin ta'a jechuudha. Isi gara duban deebina. Lakki baay'ee tokko si ajaa'iba barbaayisoo. Sirriidha waan jedhu waan argaa jirru
nu birallee waanuma jiru bar namni kamuu nullee osoo taane ka amantaa sanirraa waan baraaf social media irratti argine isaaf koomentii barreessuuf caccabnaa yaa sirriidha yaannati jettee garuu namuu hunda bira jira kam gorsitee kam dhiifta jechuu barbaadeeti yaa ati yaada qabdu dabarsuun kee waan gaariidha yeroo mara ajandaa kenna qofa irratti dubbatulleen gaarii miti waan yeroo tokko takka akkana yaada mataa ofillee dabarsuu gaariidha jechuu barbaadeeti. Yaa maal fakkaate Najushaa ani ko moor gaarii hedduutu darbaa oola baay'isoo dambali'aa oola miidiyaa kana gubbaarra jechuudha yaanni kam miidhagan garuu gurra dhaban yaadonni akkaan qalbii namaa nama bitan garuu immoo gurra dhaban yaadonni beekumsa irraa waraabachaa oolu guyyaa guyyaatti beektota biyya kanaarraa kan amantaas dabremo waa'ee addunyaa kan nu gorsan jechuu politikaas yaa ta'u social waa'ee walitti dhufeenya hawaasummaa kanaas yaa ta'u yaadota filsifinaadhaan wal qabatan kanneenis yaa ta'u filosofii hojii wal qabatan kanneenis yaa ta'u yaadota mimmiidhagoo hedduutu abbaa dhabee akkuma abbaa duraan biyya keessaa godaanaa ture biyya keessaa dhangala'aa turetti biyya keessaa dhangala'anii deemaa jiran jechuu hawaasni social media irra jiru kun kamiif gurra kennee jira isinitti fakkaate waan silati xixiqqoo kan waan silati asseenii qabne kan waan guyyaa tokko gaafa lamaffaatti deebinee dhageenyu nama hojjete sanaahu anatu hojjete amma jechuutti geessisu kan nuti share gochaa jiru kanaaf yaadonni social media kanarra deemanii harka caalu even namoonni gurguddoon jechuudha baay'ee mana ajaa'ibe baay'ee machu amma maqaa keessan dhahuun barbaadu normally maa irratti hojjettan jechuu barbaadee miti baay'isoo ana daandii irratti na argitanii sootoo na reebdanii baay'ee mana natti tola jechuudha namoota ani like akka role modelitti isin ilaalu baay'een keessan gaafa yaada kanarratti yaada kennitan argaan ture jechuu thank you so much seriously bakka naa qabime amileen kennaaf isuma dhugaa miira keessa seenee miti baay'isoo bakka shamarran akkas ta'uun qabdu shamara akka kanatti xiqqeessuun qabnu shamarri haadha intala dabremo haadha manaati jettanii akkasitti kabajanii shamaraniif kabaja akkasii warri agarsiistan thank you so much kuno amilee isin kenne jechuudha isuma dhugaa isin jira isuma dhugaa na namoonni gurguddoon viidiyoo tana gaafa garaagara na ariitan argaa turre waa tokko isin gaafadha namoota gurguddoo kanaaf jechuudha maaf gootan hin jenne ammaas dhiifa manaa godhaati jechuudha ani nama haadha manaa isaa akkas gochuus godhuus miti baay'ee anna akkasiin si godha akkasitti nama hifachuu waanuma jiru itti loluu waanuma jiru waan badirratti dubbatu waanuma jiru askimaayyuu garuu fiqamee qashtiiti waan gaarii asaarta bakka fuudhanii waan kana jechuudha like irra deddeebinee jira nutis akkuma gowwaadhaati garuu si dubbisa yeroo tokko jechuu nami keenya waan sila nurraa haasawu baay'ee qabna bar nu qofa utuu hin taane gaafa nu jedhu nama biraas waan babbareedu danuutu hojjetama baay'ee nami tokko social media kanarratti especially ammarra jechuudha viral kan ba'uu danda'u viral kan ta'uu danda'u viidiyoon isaa caalmaatti kan daawwatamuu danda'u kan nama bira gahuu danda'u kan namoonni irraa haasa'uu danda'an irraa odeessuu danda'an kan namoonni walii raabsuu danda'an walii qooduu danda'an gaafa inni waan badduu hojjete qofa baay'ee gaariin nama maaliif ilaalama maaf ilaaltan min chigiraallu bittaayutu akkuma isa kanatti akkuma waan hin taane kana fuunee baay'ee ma tokko na ajaa'iba baay'ee ma akkuma hawaasaatti akkamitti qaanne isinitti fakkaate gaafa dhaltuun takka viidiyoon isii jalaa bahe dhiifa manaa godhaa jecha kana waan hin fayyadameef warra sanaaf kan hin fayyadame dubra biraan jira jechuudha ani iyyuu mataanki na gaafa viidiyoon isii dhaabatee social meediyaan kun guutuutti yaada saniin control taatee bulti jechuudha mee yaada gaarii kamtuu especially ega waggaa lama sadii asitti yaada gaarii kamtu social media control godhee beeka social media fudhatee beeka isa manaa godhi yaa harka ofirraa fudhimee qashtii nama haasa'e meena arreerraa jaartaaf jaarsiin arreerra fachuu arreerlee hafi nafu qoy arraa hafi ima arraa ati haasa'e ani naara maal siin jechuu haasa'e hin kolfine maal kolfitaa miti maal siin jechuu barbaadeeti Badini gama tokkoon keeti jedhika. Inni ani bareeddinne bere. Amma fachu kana caqasi jala qaa'ime ani. Ish dhiifa kunoo asii. Yoo kabajam. Wala kabajnyoota yookaan sirra deema. Badin keeti tokkoffaa jedhika. Lammaffaa dammoo
baay'ee suuratti dubbatu baannee wayyaa osoo asumatti dhaabne. Qoy waan nagu jira. Afachuka san dhuunfatti geessuu dandeetta. San dhuunfatti geessuu dandeetta. Imba Mubarak. Imba yaani. Imba hin Najaat baksh. Najaat naan hin jedhu. Mubarak naan hin jedhu. Maqaa guutuun na waaminan. Ageenyoosh. Eshi qaqqi. Na maal jechuun barbaade dhuguma dhugaa jechuudha. Suma dhugaa sirrii malee. Isaanillee amma dhugaa qaban gara tokkotti. Maaliif hoo jette waan hin baratamin waan ta'eef jalqaba jechuudha. Wanta kana hin baratamne piraankii jedhanii warroonni dhuguma dammoo qalbii namaa cabsan hedduutu jira. Nama hin dubbadhu malee qalbii sitti cabuu danda'a. Kanaafuu mee ilaallu. Maal laallu? Qalbiin eessa bira jirti? Sirna sir'aata. Sirna sir'aata Mubarak. Itti fufi bakka. Araasa yaasa bakka. Itti fufi. Ammallee dhiibaan kun okay qirta. Ankee maal irraa godha itti fufi? Ashe wallee qashtiiti yaasa. Ashe sirraa bareeda baay'ee bareedduuti. Sirraa tura waan hundi waa softus yoo calliftus baay'ee waan sitti ni minaa gaara. Qoosiin kaayoo namni qabu callisi dhaggeeffataa jira na fakkaata. Wallahi paarlaamaa ustana. Na ati gara tokkoon badiin keetii gara kaaniin dammoo warra dhuunfatti si aarsan keessan fixuu dandeetta waan ta'eef asirratti waliin baasanii maaltiin jechuu barbaadetti dhiifamenne eega dhufneerraa waan darbe kaasuu fi miti waan darbe dubbatuu fi miti waan darbe irratti dubbannee ammoo aaruu fi miti. Kanaafuu akka dandeettiin taas gabbaa'ii wanni si aarsu hin jiru. Maaliif amma ati akka jechi kee maal fakkaata sitti immoo maaliif koomentii akkasii naa barreessitanidha na fakkaata. Ila anatiyya akkam seeta nan hubanne ati normaalii amma suuratti sirriitti nan arganne dhufteerta normaalii darsa shaaluko barra laayina shuko jettee akkasii si jalaa fudhata. Kottu kaasareetiyya ila akkam naa gootan isin fakkaate isiis ta'ee anaa maaltu jira isinitti fakkaate ani akkuma waan badduun kana ila bar nu gorsuu keessan kanatti hodhume honaa qabi. Kan naa qabi. Ima naa qabi anuma siin jedhe. Ati maa gurgurta keekii irraan teettoo keekiin diifamaa akkamitti akkanatti tuqamu? Nyaatoo daddafe amma itti geessan. Wayne. Arga. Ishi qabina naa qabi. Ani maaliin haasawuu jira isinitti fakkaate ani bara nu gorsuu keessaniitti nurra haasawuu keessaniitti normally afaanuun qabu bara hin dubbadhu silaa seriously suma dhugaa isiniin jedhe ati mul'attu reefi qiriitii gaafaan akkana. Mul'ataa jira baran. Nashtirri mul'adhu kaa. Kanaaf isin nurra haasawuu keessan ani tasuma jechuudha tasuma komii irraan qabu baay'isuu haasaa nurra haasaa daandii irratti otoo na argitanii na garaftanii hedduu akkanatti tolu waan isin irraa jaalladhe maalidha isinitti fakkaate edaa nuti amma kanallee jechuudha hanga afaan oromootiin dubbannetti uummatuma oromoo bakka buuna hawaasa bakka nu buufate hawaasa nu ergate wayii nama nu gorsu numa qabna nama dhiisaa nuun jedhu numa qabna lakki karaan kun sirrii miti nama nuun jedhu numa qabna. Deebi'a irraa nama nuun jedhu numa qabna. Isuma dhugaa dhiironni keenya immoo addatti jechuudha addatti hamileen isinii kenna. Maaliif sa'aatii kanatti shamarri kabajaa dhabdee dhiirri kabajaa dhabdee namummaan kabajaa dhabdee harka caalu immoo abbama argitu akkuma arge godhee biraa deema shamara ta'inna jechuudha. Abbama argitu waan arge jedheeni biraa deema abbama argitu akka arge reebee biraa deema abbama argitu jecha arge jecha siin madaalee wayii jedheeni biraa deema jechuudha anaas dabalatee. Piraankii haga barbaaddee si haa taatu wanti ani bakka sanitti hojjedhe sun completely jechuudha bakka 100% sirrii miti waan rogaati miti hin ta'amu shamara irratti jechuudha bakka shamarrii hadaraa rasuula keenyaati sallallahu alaihi wasallam waazii isinitti gochuuf dhufee miti bakka namuma akkas sheep nu godhuun qabna wow I'm proud really bakka especially dargaggeeyyii Oromoo gati fuudhanii otoon argee gurbaa kana akkasiin godha otoon argee akkasiin godha otoon argitanii akkana gootan immoo abdiin qabaa jechuudha. Anis nan ta'a waan isin jettan san sababi isaa maalii dharee kabajaatu malaaf warra kana jechuudha. Baay'isuu. Bakka ani gaafa ishii xiqqeessu haadha tiyyaa akka xiqqeesseetti. Isin wajjin odeensii ta'een ilaalee viidiyoo kana jechuudha. Taa'een daawwadhe maal. Innaa hedduu takka qalbii nama cabsite normaalii garuu maal jechuu barbaadeen isinitti fakkaate yaadota ajaa'ibaa hedduutu sooshaal miidiyaa kanarra naanneffamaa oolaa sooshaal miidiyaa kanarra deemaa oola dambali'aa oolaa nama isaaniif fayyadamuu dhabanii deemaa oola. Laayikiin viidiyoon taane baad የምንላቸው አይነት ቪዲዮዎች በቃ ኢዴት አይነት ቪዲዮዎች በጣም የወረዱ በጣም በቃ አለ አይደል ምንም ትምህርት ያሌለባቸው ምንም ትምህርት የማይገኝባቸው ቪዲዮዎች
ኢን ሚሊየን ነው እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲንቀሳቀሱ የምናያቸው ሼር ሲደራረጉ የምናያቸው ነገር ግን አኩማ ዋን በዱተና አሲ ሰሚት ቶልዶፍኑ ከነ ሜዋን ጋሪስ ሰሚት ዳው ሐዋሳ ብራንገው ሪዮታ ኬኛ ሼር ጎቹ ኢፊ ኬኛ ፉበር ነው ተራ ፉዳቹ ዲዩት ጎቹ ኢቲኖ ጀቹ ኬኪያኛኑ በቃ ኩኖ ከነ ይራመት ሚገርም ሐሳብ ያወሮ ኬክ እንብላት ኬኪያኛኑ በቃ ያዳ ከናቱ ሶሻል ሚዲያ ላይ ኔሬሲኒ ተዋታችሁ ኔሬሱ ከና ያዳ ኬሰገሌ ወንቲ ኬሰገሌ ነትፈካታ ያቱ በርባዴ እሺኛ ተቀሽቲቲ እኛ ተወላይ እኛ ተረብኑኛ እኛና ከናፊ ኦሮሞቲያ ሀርኪ ዋን ኢንታኔ ሼር ጎቱቱኒ ዋን ጋሪስ ሼር ጎቹ ዋን ከይሪለ ሀበረቱ ሜቲና ይመዲ ከሸመራ ደገና ይሮባ ዋን ከይሪለ ሼር ነው ጎዳ ሜገዱ መቀበየዲሜ አይዞ ዋን ከይሪለ ሼር ነው ጎዳ ኬኪኛ ተወዳኒ ሲን ኬኪኛ ተወቲ ጀቹዳ ከና ፎሮሞኑ ጁንት ጀባዳ ሲንጀና yoo siniti yoo balleessine ammas yaada amma kaase kana keessatti yoo waa balleesse hadra keessan ammas dhiifamanu godhaa isiniin jedha akkuma yaada badduu asii achi ari'aa ooltan kana yaada gaggaarii hedduutu jira hadra keessan share godhaa isiniin jedha viidiyoo ta'een ammoo like copy sharing jedhama share copy link kun TikTok irratti keessaa muruun ishii kaameramaan gaafa ediitu goote jechuudha subscribe share like comment gochuun dagatina copy link leen taaba izo copy link sinta kanaaf keeki wali murra dhiifama oromootiya ammallee dhiifama adamanaatiya mas dhiifama qashtiitiya sabboontuutiya warqiitiya ol aantuutiya filatamtuutiya maalumaan siin jedha jechi waa siibsaasi duraafu dura kee bareechisi uumee rabbiin kun wata akkasitti nan bifanne bar kanaafi wajjin kunna fiqrii duukaadha bismillah asitti qabatan eessa bira qabadda kana qabadda maara hiyya qabdareen eessa bira qabare socho'u sitti tola akkanuma qabe ansi jala qabaatiin murtuu akkana na qabe wajjin kunna akkana man beeni ma godhatta ara koy inde waan hin beeni jiraan koy afachu kaddigin kutini addigin kutare adda kutti afachu wajjin kunna afachu ati tura jirta afachu kan inturu afachu bani jaasa tani auzu billah ade mucha qabi afachu kon qaba ani si jala qaban kuttati kute anda afachu si jala qaban qabi wajjin kunna si kare si biyu ka kutu qabko ayo wajjin dhiifama keeki dhiifama kutaa jira kuno oromo saba qashtii saba qaalii saba warqii haradhi akkasi muramu kootta nyaadhaa isiniin jenna keekiin wajjin nyaadhaadha edara keessanii nuraan finaadha keekii kana isiniifin qopheesse oromo koottu nyaadhu sabi kaanillee koottu nyaadhu santu natu mura dalgatte ni murube anatu mura bakka kota wajjin nyaadhaa isiniin jenna hedduu takka galatoomaadha ummata bareeda keessaniif hedduu galatoomaa kabajamtoota hordoftoota kennan isin jaalanna ammallee jajjabinni keessan nu faana turu isiniin jecha alkaam kan yeroo gaarii qabadha saba qashtii keekii nyaachuuf kottamoo Dubai itti isiniifinne keekii hunduma keessaniifuu hin finnaa Dubai illee isiniifinnee dhufnaa Saudi Arabiyaa isin dhufnaa Kanaadaa isin dhufnaa yoo rabbi jedhee hin deebina miqashte inshallah keekii afachuusti eessayyuu si jala deemu kana dhiisi kaa jedhi dura qaq inshallah dhufna hin dhufnaa iddoo maraa isiniifinnee dhufnaa iddoo takka isin jaalanne iddoo isin kabajna assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sarbisi ciao keekii irratti fokas goota amala kadhala ma tokko jechuudha keekii nyaanna oromoo ciao wayni bilasi alina muri soba kat sorry